Amantaan musliimaa jalqabummaa amantaa addunyaa kanarraa hundumayyuu dura ture jedhama miti jettu garuu akkasi dhaga'ee waa softanii. Wanti sun quraanarra jira moo akka miidhagaa qabatamaa qaba? Amma fakkeenyaaf Muusaan fa'aanti raajootiin durii islaama turanii jettan. Islaamummaa ta'uu isaanii maalidhaan mirkana? Amma bara kana keessa namni islaama tokko kan ittiin beektu yoo salaate, yoo qara'e, yoo masgida deeme, yoo ulaagaa hundumaa guuteedha kan ittiin beekamu jechuudha. Yeroo sanitti maalidhaan beekama? Hayyee tole gaarii. Islaamummaan waan duraan ture jettanii Islaamummaan kuni Islaamummaan duraan jiraachuu maaliin mirkaneessitanii kan jedhu gaaffii bareedaa gaafatte. Isa kana wanti ittiin mirkaneessu quraana rabbiitiin. Hayyee yoo sitti mul'ataa jiraate Oromummaa mee quraana keessa baasee sitti mul'isa? Suuraa sadaffaa irratti jechuudha. Suuraa sadaffaa ayata 67 irratti maal jedheetiin dubbataa kan jedhu sitti mul'isame. Akkana jedha sirriitti ilaali. Ayata 67 suuraa sadaffaa ayata 67 arguu jirtaa miti isaa? Sirriitti screenshot godhadhu yoo barbaadde. Akkana jedha Ibrahim Yahudaas Kiristaanas hin taane jedha. Garuu inni muslima qajeelaa ture. Inni mushriktoota irraasis hin taane jedha. Mushrikoota jechuun warra dhakaa muka waaqessu jechuudha. Dabalataan Nabiyyi Nuh alayhi salaam suuraa kunnaffaa irratti dhaqeetiin si mul'isa. Suuraa kunnaffaa ayata 72 Nuh alayhi salaam akkana jedhamee sirriitti ilaali. Oduu Nuh isaan irratti dubbise yeroo inni ummata isaatii yaa ummata kiyya. Yoo isin waliin turuun kiyyaa fi keeyyatoota rabbiitiin isin yaadachiisuun kiyya isinitti guddate ani rabbii irratti irkadhe tooftaa keessanii fi isaan rabbii waliin gabbartan walitti qabadhaa ergasii dharti keessan isinirraa dhokataa hin ta'in ergasii yeroo naaf hin kenninaatiin irratti raawwadhaa jedhee jedha. Sanbooda maal jedheen jedham Nuh alayhi salaam. Nuh jechuun Abrahaamin dura jedha. Yoo garagaltan mindaa homaatu isinirraan gaafadhu. Mindaan kiyya rabbi irratti malee hin taane. Ani muslimtoota irraa ta'uttiin ajajamee jedha. Muslimtoota irraa ta'uttiin ajajamee jedha. Suuraa meeqaffaadha? Suuraa kunnaffaa ayata 72. Nuh alayhi salaam Abrahaamin dura jira jalqabuma jechuudha. Tayyib suuraa kanumarratti jechuudha lakkoofsa 82 irratti maal jedheen Nabiyyi Muusaa alayhi salaam lakkoofsa maal jedheen Nabiyyi Muusaa alayhi salaam sirriitti ilaala. لا تجعلنا سرت سديتم يا فوري رتي مال جدا موسى نسني جده يا أمتك